Waaqayyoon yeroo kanaan nu ga'ee wanta gaarii kan namni nuuf raawwanne kan nuuf raawwatee hundumaa dabarsee kan isaa kan nu taasifatee galanni guddaan ammas isaaf haa ta'u. Galata galchaaf sirriitti deebi'aa. Obboleettiin keenya faarfattoonni Warqinesh Asfaw egaa liqama zammiraan jennuuni waan jedhamu tokko jira ture akka akkasii jennee maqaan moggaas dhufe malee faarfattuu obboleettii keenya baay'ee ayyaana guddaadhaan kennaa guddaadhaan yeroo baay'ee Oromiyaa keessa naanna'uudhaan kan tajaajiltuudha. Ammas taanaan sagantaalee haala kanaan qophaa'u irratti yeroo hundumaa argamuun jiru faarfattoonni hedduun jiru. Obboloonni keenya kan isaan duukaa dhufan haala kanaan nu faarfattee Waaqayyo akka galateeffannuuf nu taasifteetti faarfannaa ergamootaa asii haa dhageessisuu jedhaan jennee galata galchaa Waaqayyo. Ammas isheenis faaruu haaraa nu qopheessite. Warri haasoftan warri keessummeessitan sagalee malee ta'aa saayilentii irra ta'aati wanta hojjettan hojjedha. Waaqayyoon wajjin haa ta'u. Kanaaf isheen amma maal keessa jiru sadaa sirriitti ji'een inni itti aanu maal jedhama muddee miti muddee gaafa 16 asuma galma kanatti haala ho'aa ta'een isinis waamichi isinii dhiyaataa jira jechuudha. Isheenis faaruu ishee asitti nu hebbisiifti. Baga siin ga'ee jala bultii kee kabajaa jirtadhaan galata galchaa Waaqayyo.
ijoolleen kun kan dhufan sulultaa gara Caancuurraa waldaa duuka bu'ootaa faarfattoota achi darbe sanaatiin isaan immoo faaruu dhiyeessu, faaruu meeqa dhiyeessu, faaruu tokko leeyyamaa fi faaruu tokko dhiyeessanii sagantaa taanutti darbinaa asisin tursuun barbaannu sagantaa keenya babbareechinee miidhagsine gara keessatti deemsifnaa waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u kallattumaan gara faaruu. Kalima, Kanafra Bukono, Wakai Tukun, Amin, Bakaba, Kalima, Kanafra Bukono, Wakai Tukun, Amin, Bakaba, Kalima, Kanafra Bukono, Wakai Tukun, Amin, Amin jatuh kita mati waktu itu waktu kemudian ini sejarah itu dapat kita berubah secara berkali-kali dalam kondisi dalam isi menghadapkan terjadi akan lagi seni akan masuk seni kami dari tawakai jenayah segala cerita lu bukti yang kami dapat lagi kami tadi kita lagi kami tahu mereka suami kasih dari suku